Tola waraabbattanii dhugdu. Garuu dhuganii fincaa'uun hin danda'amu. Lama mana kiraa tola teessu. Garuu namni tokko mana sagadaa kanneen akka galmaa, maskiidaa, waldaa fi bataskaana malee mana isaa buluu hin danda'u. Oromoo waliin jireenya dabarsaaf yeroo akkasiin jedhamu waan biraatti hin fudhatina. Sirba jireenyaa shifarraan eksendeeriidhaan siin dabarsa jechuudha. Qeerroo keenya hundumaaf immoo baajaajiin bita. Warra durbaatiif ammoo qarshii gatii baajaajiitti hin deeman hin kaffalaa. Oromoon koo yoo karaa yaabbatu qabaateef qilleensa irratti mana nan ijaara. Warra durbaa hunda isaaniif warshaa wiigii oomishu tokko bita. Torba ijoollee dhiiraa surreen irraa bu'aa deemuuf yoo bootii surree ol butaa fi duukaa deemtu qacaraafi. Saddeet Oromoon koo gaafa nyaatee quufu namoota isa baatanii siree isaa rasa keessanii isa raffisan faranjoota biyya alaatii fideen qacaraafi. Kana qofaas miti yoo na filattan wantoota wanna nuufne hedduun isinii wanneessa. Adaraa egaa isinis waan amma isinitti hime kana sammuutti qabaddaati gaafa sana na filadhaan jedha. Garuu namni keenya sammuutti waa qabachuu dhiisee garaatti waa qabachuu eegalee turbubuleera. Kanas sababa malee akkas isiniin hin jedhu. Waa'ee dhimma garaatti waa qabachuu kana kaasee mudannoo hiriyaa koo tokko mudateen isin yaadadde. Innis akkas ture. Hiriyaan koo kun hiriyaa durbaa yookiin jaalallee tokko qaba ture. Jaalalleen isaas kunis dhalangaatu tokko turte. Amalli ishee akkuma boocii kaabinoota gaggabaabduu waliif gadi daddabaadha. Innis amala ishee kana sirreessuu waan hin goone hin qabu. Namni feesoo hin jedhin halkanii guyyaa gorsaa. Garuu isheen hoomaa jijjiirama qabdu. Gaaf tokko aaree sanumaan walaloo akkana jettu barreesseefi kenne. Maaluma dhaati minaanetiin akkasii gurri kee yoo dhaga'uu didee zayitiidhaan xabbasii. Na xabbasuu dhiistee maaliif na waxxartaa? Akka durba duudaattis maalumaaf xibaartaa? Amma sittanii maayyaan tana dhaganyaa utuma dhageessuu natti hin ta'in gurranyaa. Jedhee inni barreessuuf isheen dhaga'uu hin dandeenye waan inni itti uummartu sammuu isheetti hin qabatu. Innis hedduu aaree intala kana sammuu isheetti maalumaan waan qabatu moo yoo na dhaguma isheetti waan qabatu laata jedhee qorannoodhaaf qarshii abbaa dhibbaa fuudhee adda isheetti lattafe innis itti qabate. Ammas chaappee fuudhee hidhii isheetti dibee innis itti qabate. Amma immoo anatti ni qabatti laata jedhee hammatee ofitti qabee isheenis maaginiitii taatee itti goddee haftee. Innis amma immoo garaa isheetti waan ni qabataa laata jedhee qoosaamaaf tapha xiqqoo tokko faana taphatee. Isheenis ji'a sadii booda bilbiltee fi maaloodhaa damma koo garaatti na qabatee jettee. Ilaalaa gaayyaa saba keenya. Wanta inni waggaa guutuu gorsaa ba'e sammuutti hin qabanne garuu qoosaan daqiiqaa muraasa garaa isaatti qabatee. Adaraa ijoolleen teenya dogoggora akkanaas pireessaan naamsa kooti. Amma odeessan isiniif deessa. Akka sadarkaa gaanfa Afrikaatti dhiira dhaabbatee fincaa'u ta'ee namni hojjaas hojii hin qabne nala. Waan nama ajaa'ibu garuu an jalqaba yeroon dhaladhee hojjaan koo kun akkasin turre garuu waan baay'ee nama gaddisiisu an dhaladhee gaafa shanan kootii gochaa suukkanniisaa tokkotu irratti ta'ee ture. Innis maalidha beektan garuu yoo maal qabaattan isinitti nama. Gaafa shanan kootii sana baay'ee waan na dabbaree jiru xiqqoon boqodha jedheen gadhiisiise. Anis akkuma gadhiisiisee xiqqoo tureen sagalee dhiirri tokko keessa hin jirre kan dubartoonni qofaan qodaan sanas kennii boojjitoo fidii sirriitti sochoosi maal obbo Jorgeera keessettaayi abaluun immoo baluu wajjin qabameemi kan saa jettaati kan abaluun immoo dhageessettaayi dhageen gaafa ka'uu ilaalu dhugumattuu jara kana keessa dhiira miti dhaltuun surreeffattu yoo jirtu. Anis bakka yoona jarri kun dhiira waan jedhamu lafarraa fitteessa dhumaan galaafachuuf dhuftee jedheen hedduu yaaddee naasuu keessa darbee namatti himinaa malee bishaan xiqqoo tokko iyyuu garaa gurra godhatiif godheera. Anis utuma nooladhu jarri xiqqoo turanii marqaa baaduu fi dubbii kumtaala soddomoo walitti dabalatanii fal'aanaa waliin makatanii bajaabajuu eegalanii. Anis gochaa isaanii kanatti hedduu aareen miira aariitiin utuu hin beekin maalodhaa maal gochaa jirtu gaafa ittiin jedhu isaanis karaa maal jette jedhanii gaafa isaan jedhatti babaasan natti babaasan anis na'een ijoo waa nama maalan jedhee yoo fixan natti qodaa marqaan isinii miija malee jedhee ofirraa galbeessu. Angaruu aadaa Oromoo keessaa kana jibee isuma dhiirri marqaa daamsaa nyaanni sana qofaadha.
Koomee nuti warra dhiiraa yoo marqaa deemsaa nyaanne jijjiirama warra lukti gufatamu bishaan badiisa sanatu lammaffaa deebi'ee nu fida. Garuu gaafa itti qabee ilaalu kun aadaa Oromoo osoo hin taane gochaa dhiirota miidhuudhaaf dhiironni dhimma dubartootaa dubbii kana marqee gadi nutti diriirsidha jedhee yaada. Kana booda garuu harmooniin waan kana hin sirreessan taanaan qeerroo ati immoo waan gochuu qabduun sitti himaa tokko karaa hospitaalatti geessu mara dhagaadhaan cufi. Lama xuwwee marqaa bakka argitetti cabsii. Sadi warshaa fal'aana oomishu hunda gubii kaammadhu. Afur muka boojitoo marqaa ta'u mara bosona keessa deemee murii balleessi. Ati sulaagaa kana mala yoo guutte gaafiin kee deebii kan argatu. Egaa sababiin gabaabbachuu kootii sababuma aarii kanaaf erga ta'e sababni hojii dhabuu kootii ammoo sababa hojjaa dhabuu kootiiti. Innis mootummaa yeroo qeerroo hojii dhaban himaataadhaan ijaaree yeroo inni akkaataa hojii fi tartiiboo isaa baxata godhe finfinnee ta'e qilleensarra si gadi diriirsu tartiiboo sun ammoo qilleensarra naa mallattee mataa koorra darba. Garuu aan hojii dhabullee himaataan inni isaa maal akka ta'e beeka. Jechuun illee abbaa keetii jechuudha. Maa jechuun maaliif kaatee taa jechuun tarin gootu. Himaataa jechuun walumaa galatti illee abbaa keetii maaliif kaatee tarin gootu jechuu akka ta'e. Garuu an guyyaa tokko hojii dhabeera jedhee abdii kutadhee hin beeku. Hojii ministeera dhimma alaa haa taatu hin tuffadhu. Dhaganameen hojjedha jedheen hojii barbaadachuuf waliin gadi jooraa ture. Anis dhumarra hojii sanallee dhabeen gara itti goru gaafan dhabu. Filannoodhumaa irratti gara waajjira miidiyaa OBN itti qacaramuuf galmaa'uu deeme. Garuu miidiyaa OBN irratti wanti dhugaa ta'ee jiru saa'itii achirra jirtu sana qofaa akka ta'e utuu hin beekuun naqee. Anis guyyaa jalqaba galmeef deeme sana akaayii boqqolloo ammacoo ammaareen kiisii kootti akaayii boqqolloo ammacoo ammaareen kiisii koo hunda isaa guuttadheen boqqolloo adii tokko ammoo nyaachaa dhaqee gaafa ol seenu isheen galmeessaa jirtu intala bareedduu tokko kan rifeensi ishee boqqolloo sanyii filatamaa tooraan faca'ee fakkaatu. Kan ijji ishee akka ija boqqolloo biyyee gabbataadhaatti biqilee fakkaatu. Kan funyaan ishee jallisii haala ammayyaan sararame fakkaatu. Kana dubaas miti. Intalli kun utuu haasoftuu yoo hancufni afaan ishee keessa bu'ellee waan bokkaa samiirraa roobsaa jiru fakkaata. Anis gaafan ol seenu isheenis akkuma boqqolloon harkatti agarteen sagalee guddistuu ishee fudhattee nageenyi bareedaa akkam jirta kabajamoo keenya inni ol seenaa jirtu si hoosi jalqabaa dabarteetta. Anis gammadeen si hoosii lammaffaa yoo humna qortareen jedheeni isheenis kabajamoo daawwata keenyaa boruma dhufuu dandeessaa jette. Anis borii isaa deebee gaafan dhufu gaafii isheen naa qopheessite akkas jedha. Miidiyaan OBN uummata Oromoo maalii? A. Sagalee uummataa. B. Sagalee uummataa. C. Sagalee uummataa. D. Hundi deebiidha. Ministeerri muummee Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? A. Ilmaa Madarii. B. Abiy Ahmed. C. Dhalaa Ahmed. D. Abbaa Manaa Zinaash. Sadi. OBN miidiyaa guddicha biyya Madagaskaaridha. A. Soba. B. Dhara. C. Uushatii. D. Foosii. Kana qoramee ka'een ammoo gaaffii interviiyuu naa goote interviiwichis akkas jedha. Mee sagalee keetiin oduu kana nuuf dubbisi jettee barreeffama waraqaa jirtu tokko natti laatte. Anis nageenyi badhaadhaa warri OBN daawwachaa jirtan ammaal kan keessaa sa'aatiin sadii ta'eera oduu sa'aatii kanaa qabnuun sitti himaa ani oduu waliin kan isin faana turu daanyaachoo Difaa Abbaachoon jedhama. Amma hangafootarraan eegala. Waajjirri bishaaniif albuudaa har'a bokkaa roobsuuf kan ture sababa uffanni giiftii durii miicamee ala jiruuf roobsuu akka dhiisan dubbatu. Humni nageenya biyyattii milishaa waliin ta'uun humna gatee fooxaa keessa socho'aa jiru taphii 12,300 fi injiraan ajajaa walii galaa isaa waliin 55,000 booji'aniiru. Abbaan qabeenyaa obbo Kaasee Shugutee kan jedhaman hanqaaquu isaanii lamman gurguranii waldaa dubartoota naannoo Benishaangul Gumuziif wiigii kiiloos 32,000 arjoomaniiru. Kunneen hangafoota oduu keenyaatti amma gara bal'ina isaatti ceenaa. Guyyaa har'aa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudar magaalaa Askootti qotee bulaan tokko dhugaatii dhuganitti xaa'oo filatamaa itti makuun dhuganii dhugaatii sana immoo halkan gara mala ammayyaa ta'een gara jallisiitti deebisanii siree isaanii jiisanii magariisa akka uwwisan dubbatu. Gabaasa dabalataaf riippoortara keenya Maaturee Daambillaasittiin sin dabarsa. Innis ayya galatooma danda'u. Egaa kabajamoo
kabajamoo fi kabajamoo daawwattoota keenyaa qotee bulaan kun akka jedhanitti jijjiirama kana yoo deeman yeroo gabaabaatti gara investariitti akka ce'an dubbatu dabalataan immoo haati manaa isaanii akkas jechuun dubbatu dhugaadha galanni mootummaa kanaaf haa ta'u malee dhugaa dubbachuuf sirrii keenya irra jijjiirama guddaatu jira. Durutu mootummaa kun hin dhufin dura abbaa manaa koo garaa ciniinaanii qufa gangaladhu isa godha al tokko tokko immoo garaa isa kaasa. Amma garuu galanni mangistii teennaaf haa ta'u malee erga mootummaan kun aangootti dhufe kun hundurraa cite erga siramne yeroo kaanu sireen keenya yeroo mara jiiraadha. Ayyaa daawwattoota keenyaa oduun keenya akkumatti fufeetti jira amma ammoo oduu biyya alaatti argannetti isinitti hima. Pirezidaantiin Chaayinaa waa'ee ilaala gabbayyaa irratti ejjennoo qaban akkas jechuun dubbatu. Chimpimbii kambush Itoophiyaa abbayyaa Saalburaash Kinkimboo Chichimpee Baltuu. Jedhanii dubbataniidha. Ejjennoo isaan dubbatanis lammii Itoophiyaa mara kan boonsuudha. Innis hiikkaasaa gara afaan keenyaatti yommuu deebistu maal akka fakkaate beektu? Maal ture amma? Aanuun beekuu hora.